akka dabooba jettanii kana nubadhe afarsoon tokko namnaan wajjin ka'ee jedha. Afarsooni kanan akka xiyyeeffannoo itti kennee guyyaa tokko laayivii irratti guyyaa tokko isa ta'u lama arrabsoo seenu yookiin xiqqii keessa kan akka seenu kan na godhe obboleessi Fincilaa jedhamu maqaa haadha kiyyaatiin waan hin taane moggaafatee namoonni hiriyoonni isaallee akkasii namootni ani dhageettii isaanii qabullee namoonni ani kabajuu fi walloo bakka bu'u jedhee karaa isaanii walloo quba qabaadha jedhee yaadulleeni waan kanatu arganii callisaniiru waan ta'eefanan arrabatti seenee taateewwan akka lafarratti nama qabu isaan nutti agarsiifnaan faana isaanii buunee itti adeemne garuu jibba keessoo akkan hin qabne immoo dhalattoota wallootii fi qixxaa ofii kiyya godheellee kenneera yaada jedhu kaasee King Ahmad immoo gara King Ahmadini yaadni jiru hin arrabsamne eenyummaa keenyatu tuqame gootummaa keenyatu tuqame nuti akka sabaatti akkas turre sila akkas jedhamuudha hin qabnu yaada jedhuu fi kanarraa kaanee aarree nama keessan qabne reebneerraa kan jedhu kun dhufeera. Ani yeroo walloon achi tuqamu iluufa wajjiniin taane guyyaa 2-3 teenyee immoo gara cuunfaa dubbii kiyyaatti deemaara namni yaada qabu yoo jiraate tadeemu. Ani fi iluufaan asliifaa taane waggaa guyyaa 2-3 walitti aansaa walloon tuqame jennee Harargeen beela'ee Booranni beela'ee jennee itti deemnu tokkoffaa irratti namatu miidhama jenneeti. Lammaffaa irratti immoo nama nurra isatti aanu hin qabu. Oromoon Walloo, Oromoon Booranaa, Oromoon Harargee, Oromoon Wallaggaa nama anarra isatti aanu hin qabu. Oromoon anadha jenneetidha. Kanaaf achi waan taateef ganda sana waan taateef hordofaa amantaa sana waan taateef jenneetii miti. Addunyaan quba wal qaba nuti immoo addunyaa caalmaa quba wal qabna maqaa fi saba tokko waamamna jennee waan yaadnuu fi achi gareen hafarsaa gara Arsiitti gareen Kingii fi Ahmad immoo gara Wallootti wal qabanii deebii walii deebisuun kun waan dogoggora guddaati. Badiillee yoo qabaanne immoo nuti itti gaafatama jechuun immoo bilchinadha jedheetiin hin fudhadha. Amma hundi keessanuu akkas jettaniitti waan ta'eef iyyuu. Kanaaf wanti ta'uu qabu isa kamidha? Addunyaa kamirratti iyyuu lolli inherantiidha. Dhabamsiifamuu hin danda'u. Waldiddaa malee jireenyi iyyuu hin jiru. Yeroo waldiddaan uumamu sana immoo waldiddaan haa dhaabbatu jedhameetidha kan gara araaraatti deemamu waan ta'eef garaa qulqulluu yaada qulqulluu namni lama ta'ee tokko miidhuun Amaara irratti hin jaallanne nuti. Amaarri yeroo Gumuzii irratti tarkaanfii baajaajii keessaa fuutee Gumuzii ajjeefnee bineensa ajjeefne jettu akkuma Oromoon miidhametti taanee bo'aatii turre. Eenyummaan gosti nama ibidda keessatti namni baay'een ta'anii gubanii waadanii maaliin nyaannu daabboodhaan immoo buddeenii nyaannu jedhanii hoggaa mari'atanii Oromootis ta'uu mala Gumuziis Tigrees ta'uudha mala garuu dhalli namaa akkas ta'uudha hin qabu jennee walduukaa balaaleffataatti turre. Arsii waan ta'eefi Sikkoo Mandoo waan ta'eefi Walloo waan ta'eefi badiin tokko yeroo raawwatamu sirriidha hin jedhamu badiidha taanaan badiidha waan ta'eef jechuudha. Inumaayyuu yeroo namni si biratti miidhamu ummanni Arsiis baay'inaan hordofaa amantaa Musliimaati ummanni Walloon guutummaatti sadarkaa jedhamuudha danda'amutti hordofaa amantaa Islaamaati yookiin immoo Musliimotadha. Isin immoo nama tokko fayyaduun akka nama hunda fayyaduutti nama tokko miidhuun akka dhala namaa hunda miidhuutti erga yaaddaniiti waan Walloo ta'eef qabanii reebuun Walloon kan keenya reebeera jedhanii Walloon immoo kan keenyas reebameera jedhamee akkasiin deemamuun kun waan dogoggora guddaadha dhugaa rabbiin siniin jedha. Ana biratti hin gootu fakkeenyaaf namni sun kophaadha gareedhaan wal lolaa jirra yoo ta'e gareedhaan wal haneella. Kan kanarraa hafe nama lama taanee nama tokko caacuus na taanaan isa namarratti jibbin ofii keenyaa boonaa jechuudha. Gadhummaadhaan jedhee yaada malee haaloo ba'uudha jedhee yaadu. Akka namaatti akka Oromootti mititi akka namaatti jechuudha. Isinitti neeressu daangaa walitti darbitaniittu namummaatti immoo daangaa darbitaniitti Oromummaa qofaatti mititi. Oromummaan ani beeku isa namummaa na barsiisedha waan na ta'eef iyyuu. Kanaaf aslii baateettamuu jirta kophaa dubbataan jira akka hin taaneef. Dhageeffachuu wayya jedheeti bar. Ayyee galatoomii. Ahmad garaasi gahan jiru wanta dubbataa jiru dubbachuu barbaadda.
Ye imanna imanna jennan imanna kubsaadha kennaa jennaan sadarkaa qaimannaan ganduma keessa wanni jiru qabdani jarana imanna ijoo manguddoon asi keessa manguddoo biyyattaa sila abalu fixattee namaan jettee manguddoo nama dhaabdu manguddoo ammas ammoo kalas fixatte jettee hoo jechi kun quubsaa ta'e jecha quubsaa kennitee kalas deebisii kennaa janii nama dhaabanii imannaa ta'e ganda keessa yaanee isaaniif faana wajjin ugashanii biyyattaa kottaa hin tumnaa janii ganda keessa yaa jiranii aboo manguddoo as bahati murtii kenna dhugaa jirtu saniin alatti yoo ganda keessa yaaneen imannaa taate amma borsubii keessaan baanu yoo sarra baati taate dhugaa rabbitti yoo sa fakkeenya namni koomentii wal arrabsee fi namu akkana jee namu dhuunfaa nama lamaatii kingaamatii fi afarsoona wal arrabsaa olan dhimma irraan qabu dhimma hawaasa dursaa kan hawaasa irratti murtoo kennaas baati. Ela obsaaf diisaa dhaggeeffadhu. Amma asliin kun as keessa jira. Yoo arrabaa kan akka shamarran arsiidhaa nama arrabsu hin jiru. Dhugaa walitti himna. Miidiyaan irratti jechuun gastiin isheen hundatti akka kana godhaa jiran. Kana dhiisaa ani waa'ee himannaa kana keessa hin jiru waan xixiqqaa akkasii kana. Dhugaa walitti himna yoo ta'e. Nama arrabaan miidiyaan irratti aslii dhiiga dhaabaa ture, reetii dhiiga dhaabaa ture nama beekamaadha. Dhugaa walitti himna. Nuti arraba himachaa hin jirru. Lammeessaa immoo wanni anis jala sararraa isinitti himuu danda'u uummata si komandootiin walitti diinummaa hin qabnu. Arrabii asirra jiru garuu immoo nu miidheera waan ta'eef namoota gurguddaa jendetti amanulletti illee himanneerra waan ta'eef himannaan keenya illee nu hin dhagaamne waan ta'eef nutis gaa humna qabnu ofirraa diibafne akka jedhu tokkotti ceene malee waan biraa tokko hin qabu. Waa'ee amma himannaa gadi bu'u kana wallaahi ani irraan kaayyanne. Ana caalas namni arrabsame hin jiru dhugaas hin jedhan. Ana caala. Atana caalmaa arrabsamtee jedhe himanni satana caalmaa arrabsamteetta. Jechuun arraba dhiisi doorsisa kingii amata jeefna doorala kuma tokko baafnee warra jedha jira jechuun maqaa hojjetu iskirisuuti jechuudha. Amarri guutuun obsaadhaan nana jeesi jettee beektu namarra rakkoo Bii biraa maasoina kingi waan himate kingi banna waan biraa naasoin himatteerta waan himatuu qabdu maraa himatte ati jaarsa yookiin himataa taate naaf hin gallakka naa goonu dubbii himatan kana keessa aslii qeerru dubbii ijoo haa fudhannu jechuu barbaadeeti dubbii ijoo keessaa fudhannee jechuudha ka ijoolleen tunillee himatte ka kingillee himatte ka ahmad himatillee ka ijoo mucaan miidhameellee jechuudha fakkeenyaaf mucaan harki cabee jiraa jedhan birrii 2,000 irraa fudhatamee jiraa jedhan inni biraa ijoollee qabdan eessa jirti kanallee ifa kan gootan gara lameenii jechuudha ijoollee gam qabdanii ijoolleen sun eessa jirti bakki isiin jirtu beekuu qabnaayyuu jechuudha qabamtee hin qabamne akkas ilaaluu qabnaa jechuudha dubbii ijoo keessaa fuunee akkas gara murtii deemnaa sumaa namni itti deebi'ee haasawaa yoo oole faayidaa takka nu qabu jechuudha akkanuma asirra deemna jechuudha waan isaan himatan himata fixanii jedhanii dubbii ijoo keessaa fuunee dubbii ijoo sanii murtii murteessine adeemnu jechuu barbaadeetiin gabaabsine. Ayyee asli itti fufii. No, an beekanu dhoggaara sinigalee gara lamaanifuun bahu waan ta'eef mee irrumatti qaba isin wal gargaara iluudha qeerro'oo obsa sinigalee mee anamma dhugaa rabbii dhuguma dubbachuu yoo ta'e ka qulqullummaa garaa kiyya osoo akka anaati warri asirratti wal arrabse arraba marsimittiidha. Arrabni dhadhaa wal hin dibne. Kingillee aga danda'u arrabse, gareen kingillee aga danda'u arrabse, afartoomaattillee aga danda'an arrabsan. Isinii galee miti. Arrabni arrabaan deebi'eera. Ka jaraa achumatti qabnee ka ijoollee qaqqabamtee kana mala irraa fuudhame yaanii kana harki cabe yaanii kana ijoolleen kun amma eessa jiran. Waan jedhu san fudhannee miskiina karaa deemu dara balaa asirratti arrabarraa ka'e kana wanta jennee ka jara wal arrabsa himmootu arrabni silaa namni yoo wal arrabsu waliin faarsu ka arraba achitti qabna mee isin na dura deemaa gara hundaayyuun bahu waan ta'eef dubbiin xiyyaafannoo. Qeerroo. Anis wanni jechuu barbaadu waan hunda arraba arrabumaan deebi'aa jennu akka isaan walitti arrabsan kanaa fi fakkeenyaaf ani amma namni tokko haala irratti guddatee waliin haala irratti guddatee irratti jiraate kanaan fayyadama bakkuma hundatti akka waa hunda barutti jechuudha.
namni wal dabarfatuu danda'a. Aadaa biyya keenyatti obboleessi obboleessa ajjeesaa. Yoo wanni tokko dogongorre akkanaa kun maarree haadha keetii yoo naan jedhan amma abbaa takkan dabarfadhu. Akka biyya biraatti mungkin aadii ta'uu danda'a. Si dabarfatuu danda'a. Waan kanas akkanatti keessatti hubatanii ilaaluun barbaachisaadha. Hoggaa waliin jennu rakkina ofii hir'ina obboleessi obboleessaaf beekuudha jechuudha. Hir'ina walii beekuun barbaachisaadha. Namni nama qabdanii of biraa qabdan ijoollee obboleeyyan keessan qabdanii akka wannaadhaatti ilaalaa jirtan obboleeyyan keessanii jedhee ani har'an dubbanne wallaahi aslii Tiger ijoollee nama wal lolaa jirtun isin beekti waan kana hunda dura dhaabbataatiin jira durumarraa waa har'aatii miti. Obboleeyyan qabanii warri harkaa qaban amma nama afarsoon jedhu kanas ta'e nama osmiin jedhus ta'e kan kiingi jedhus ta'e abbaan kiingi dhorkaa tures waan kana hin godhinaa jennee dubbataa tures anu namni gaafatee wannaa godhin jiru humna kiyyaa wali wanni kuni namni kun hoggaa walitti ka'ee nama hawaasa guutuu walitti ce'ee booda kanaan ol guddatuu danda'e jechuudha. Malee waan iddoo quba qabnaa argaa jirra. Wal dhaabuudhaaf ammoo kana yoo dhaabde kun hin dhaabbatu kana yoo dhaabde achiin deemee mana banata. Saniifi arrabsoon akkanaa kana akkuma nama wal arrabsu sanitti kanuma beektu arrabsitan yoo taate malee wanni kun dhaabbatu qaba. Namni nama isin harka jirtu nama Oromoon isin harka jirtu yoo jiraatte gabbaasaati ana nama akkanaan nu harka jira fayyaa qabaa saliima jettanii nurratti gaddisuu qabdanii. Nama immoo kan dhukkubsatee isin harka jiru yoo jiraate kan nama wannidhaa tokkotti nuti akka nama ijoollee walloodhaatti yoo walloon nama qabdee ijoollee arsiidhaa ijoollee komandoo qabdanii isin bira jiraatta. Nu gabbaasaadhaa kan yoo kan dhahame jiraates kan amma dura dhahamee darbee jiraatidha. Waan laalleet haala isaatiidha yaaliidhaafis ta'ee yoo mana waan yaalas isa barbaachisu yoo ta'e waan barbaade yoo taate waan barbaadne waan akka Oromootti waan barbaachisu godhuufi dandeenya rakkoon takkalleen hin jirtu. Nuti walumaa galatti bakka kana araaraaf dhufne isin aslii atillee ijoolleedhaan gaafii godhanii waan isa barbaachisu waan ijoolleen miidhamuu jirtu yoo jiraatte gadi nu baasaniiti gaafii asumaan nu dabarsaadha. Kingis ta'ee hafarsoonis ijoollee isin bira jirtu yoo jiraatte kan nu baasa. Achi boodatti immoo waan biraadhaa murtee kennuudhaaf walumaa yaari. Okay. Hayyee hafarsoo gabaabsiitii waan jettu jiraate. Dubbachuu fedhaa natti fakkaate osmi ergadhu baateetta. Okay. Galatoomii gabaabinumatti waa xiqqishoota akka ibsuun barbaada. Wanni amma geerroon jedhu dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Tokkoffaa irratti la ijoolleeni asliin akkuma jedhe nama kuma jaarratti nu fidee isaanis fidee nullee fidee namoota gadhiisaa jennaan namni hundi gaafa san gadhiisan jechuun mucaa amma Ahmadillee amma reefin dubbisee gaadhaa bineeldu guyyama san deeme jechuu guyyama sani gadhiisi jenneeni mucatti bilbilee gadhiisi miskiina adeemuu jenneen jechuu siigalee lammaffaa irratti wanni si yaadachiisu yoo jiraate abdii kiyya galgalumaarraa jechuu ijoolleen arsiidha mucaa san ajjeesanii jiranii jedhanii labsan jechuu ajjeesaa yoo isin harka jiraate jedhanii labsan amma kuno Ahmad galatoomu ragaa ba jechuu galgala kanaan dubbise kalee haa dubbisu ganama kana haa dubbisu sa'a kana haa dubbisu jechuu siigalee olola akkanaatu ture jechuu waan quba hin qabne waan irraayyuu hin beekne mucaa san qabanii ajjeesanii isinis ajjeesaa jedhanii warri dabarsaa ture Kingi Ahmad fa'a itti ajjeesaadha mucaan du'ee jira mucaan keenya du'ee jira isinis nama qabdan ajjeesaa jedhanii dabarsuu turan. Waligalee odoon ka'ee har'a yookaan namni walloo tokko galgala kana odoo quban qabne ajjeese kun amma Ahmad mucaan sun na dubbise jedhaarame odoo akka Kingi fa'a labsan saniin ka'ee namni walloo tokko nama bira jiru wayii ajjeese wanni sunoo akkamitti ilaalama odoo quban qabne jechuudha. Odoon waan takka hin hubatin namni nama ajjeesee jira jedhanii gocha akkana namarra kaayuun duraan dursa kunillee kalaxa hubadhaa ammallee warra as jala jirtanillee dhagaya. Kanaafuu namni nu bira jiru hin jirullee ganaayis qabuuf hin teennu dhiisnee miskiinanu sinigalee guyyuma san dhiisaa eegalan dhiisnee jirra bira dabarree waan immoo ijoollee walloo bira ammoo namni bira jiru nu quba qabnaa dhagaya ganama kana qoy turtii takka waan akkasii jecha kanarratti hawaasi hawwatu an akka kiyyaatti bakka ajjeesaa jettu tana ijoollee dura dhaabbataan ture mucaa ijoollee arsii yoo taate
warra wal bukkee jirru warra dhiyengadda mucaan karaa deemu odoo isin akkanatti jirtanii ani ofii beektaa nyaachisee obaasee wallaahi kan rabbi na beeku gadhiise isa sinna beektanimi har'allee ni dhufa borullee ni dhufa ilaa namni ajjeesaa fincilamti abbaa waraanaa kan waraana labsu ture innumti nu tasgabbaa jaa ture mana saatan turani lakki tura hin hubannaa mucaan kun duu fi duu dhabajee ani kanan dubbisees nama itti siquun dubbisee fira isaaniitan dubbisee mucaan achii bahee edachii harkaa bahee bakka biraa isheenee mucaa jiimmaa bira isheenee achirraa namni mushaara godhee fi deemee janii saniifuu waan waraana labsuu yookaan ajjeesaa jiru wanni kanaan jiru nama tokko laaltanii nuyi nama ittisaa ture guyyaan sadii kan ani ofii akka kiyyaatti fincilaatti isheenee namoonni kun gaarii miti hawaasaa gaarii miti lakki jeeni ofii akka kiyyatti fincilaa galatoon isi yaada san fudhanne walii galle ani yaada ummanni reef kana haasa'uuf hin dubbadhe akka namnis nu hubatuuf hin dubbadhe akka mucaan sun hin du'ini akka namni hubatuuf dubbadhe inni lammata isuma ammaa kana ganamuma har'aa jechuudha dhagaye kiingaama ture ganamuma har'aa nama maqaan isaa gurraachaa jedhu ijoollee walloo fidanii mucaa asirratti tumaa turan jechuudha miskiin itti dhufee waa nyaatu fidanii tumaa turan har'uma ganama isuma har'aa adeen gaddaa dhugaan kan rabbi si beeku qarraan dabini amma sa'aatii kana kunoo bira jira sa'aatii ammaa kana bira galchaa gaafadha hoggaa laayib irratti mul'isaa ture ijoolleen arsiitti isheen ta'e eessatti jettee ni haasaa turte dhugaa dubbadhu afarsoo rabbi si beeka aboo bara sabummaa walitti araaramuu jirra malee diinatoo taate bara sabummaa fi bara walitti dhufne dhugaa dubbadhu oboo dhugarraa amma Ahmad sirreeffama la Ahmad sirreeffama. Hin godhina gaafii fi deebiin hin barbaachisu haa fidan. No sirreeffama la sirreeffama. Jarana dhageeffadhaa la. Asini himeetiin turan. Ijoolleen si komandoon diinaa miti dhiiraan nuti amaaraa hu boojjama amaaraa tuhu. Akkasitti lubbuun baasne jarana dhageeffadhaa Oromoo isaati. Maqaan waan balleessinaati. Hankan hin jedhe. Intala ishiin. Tortore Ahmad tore. Ila lola labsana jechaa jira tor. Ani kan mana banadheef maaliif hin banadhe beektan warreen ajaa'iba jirtan. Nama meeqatti ture hin beeku amma wanni hin jedhe galgala araara qabna. Warreen dhageen dhagaha. Manni keenya irra baay'een sadaa kun hojjetaa wala waan ta'eef hin dhaga'u. Asri kanatti mana banadheetaniin akkasitti waa labsaa ture. Akkasuma normaal jechuudha. Yeroo kanatti mucaan takka sirna dhageeffadhu boo sabboontuun dhufteeti. Na dhageeffadhu reegaa sabboontuun dhufteeti. Inni qabame suni mucaan suni obboleessa haadhatii yaadi du'ee jira jedhanii jettee dibbee dhootee jennaan achirraa gasti irraa gad darbadhee namni yoo du'e namoota du'a waan ta'eef ammas dubbii biraan nutti nuumina jedhan gasti kee cufadheetu macaalleessumaa nu deemee jechuudha. Usmeen giduu arma jala jira yeroo sanillee wal harkisaatiin ture yoo dubbiin kun dhugaa ta'e wanni kun araara kanallee ni balleessa kan jiru ture jechuudha. Kanaaf maqaa naman balleessina nuyi Oromoo hojjeessuu dhiisaati amaaraa hoo hojjamaa isatti jiitiin nu qabna malee Skina wanitun tun maqaan balleessinaa guys. Ingi kala sila bakka tanatti hawaasaafan ibsan. Hawaasaafan ibsa odoo wal jala deebisuun ta'an. Bakka gurraachaan mucaa subii qabee tumaa turee jee kanatti dhugaa jarana dhugarraan tabinaa guyyaa boru har'a kana ati har'a hoo gulbata qabaatte wallaahi sa'aatii kanaan booda gulbata rabbi sirraa fuudhee harka namaa dhaabbatte. Yoo ija qaba jette wallaahi ija tana rabbi sirraa fuudhee boru beektaan namaan na ofi jetta. Yaa obboleessoo bakka gaariin jire jettee kijibarraan hin deeminaa kijibaan. Haqaan deemaa. Maallaqa qaba jettee hin boonin maallaqa tana wallahi daqiiqaa keessatti rabbiin sirraa fuudhee harka namatti si deebisa. Bakka sanitti bakka mucaa gurraachaa sanitti illee dhaggeeffadhu. Ijoolleen arsii bira timtee gaafattee eessatti jeniini dhaggeeffataan ture jechuu jala taa'e. Aboo akkana jee dibii wayii tanarra taa'u farshaan takka maddee achaantuu jirtu farshaa gubbaa ta'a ta'uun beeku waan akka ispoonjii siree takka gubbaa. Mucaan sun bakka sanitti hin tuqinii nyaachisi yoo baasii jeniini nyaachisi yoo baasii qajeeshi jeniini ani maan na dhibe jeen. Kalas nyaachisee baasee gadan dhiisaa ni maanna dhibee oseechi deemee amarri qabdee rakkoon qabu jee mucaan dhugaa dubbata. Saniifuu waan akkanaa waan hawaasa walitti naqu hin dubbatinaa dhiiroo rabbi sodaadhaa. Bara hawaasa bakka tana dhufe malee wallaahi ani hirriiba kiyya sa'a sharaatti uffan saayidaa ishitti rafeen ture jechuudha. Akkasanii hawaasa keenya kan gurraachaa bira jirullee nyaatee dhugee achii deemuu dhaba hin beekuu hoggaasan gastiidhaa ijoolleen teenyallee itti isheen ta'e maqaan dhahin jaanii turan jechuudha. Akkasanii kanaafuu galatoomaadhaa kanaan hawaasa ibsaafan sin hedduun bahee dhiifama. Ayya farsa Alta kacaran akan nam. farsa ala tumuru kai tokichi. Arkaa buta gante fiyu sakanni murasa fuddu ti farsa tumur. Mana wata kajachu barbada. Jaraknya nadifa wajib. Terus me farsa. Terus Ayah. Ela ani wanni dubbadheef illee jara kenna dhugaa dubbachuuf gastii biraatti illee nutti dhufee gurraachaan ni ajjeesaa iyyuu
mucaan keenya inni xiqqaan sun du'e jedhanii haasayaa jiranii ni ajjeesaa jedhe gastii biraatti nutti dhufee haasa'u ture jechuudha. Gastii isaa osoo hin ta'in gastii nu bannee jirurra nu oseenee ni ajjeesaa jedhee haasa'ee waan akkasii dhadhaadannaa godhee nu mucaan du'es hin jiru obbo yoo ajjeestes ajjeesi yoo ajjeesuu baattes yoo gadhiistes miskiina gadhiisi jenneen ilulleen itti seenee obboleessuma keetii yoo ajjeestes ajjeesi yookaan obboleessuma kee dararaartaa jedheen iluun jechuudha. Taayigar jechuudha. Itti seenee yoo dararaaraattillee obboleessuma kee dararta jennaan ayyee jennee biraa buune galgala araara qabna waa hundaafuu waan kana soba dhaabaanu jedhee ilulleen ayyee jennee dhaabnee biraa buune. Ansaniif hin dubbadhe malee tumes tumuu baatus rakkoo kiyyaa miti sun. Kanaaf ammootu rabbiin uummata keenya kan lafarra jiru wanni ani isinii dhaamu ijoolleen teenna itti deebitanii miskiina hin qabina dhiisaa of rabbiin araara uummata kana jidduutti haa buusu nagaa haa godhu dhiisa. Namni du'e jedhanii isin irratti olola oofanillee rabbi baase kun mucaa warraa bilbilaan na dubbise jedhaa jira. Obboleetti illee na dubbise jedhaa jirti. Alhamdulillah jedhaadha. Dhiisa. Duraan ammoo nama gumaa kan taanee turre odoo mucaa kana rabbi irra mul'isinii nama karaa deemu ta'e akka ololli mucaan sun du'e itti nurra labsan jechuudha. Kanaaf isiniin jedha alfixadheeraa galatooma. Galatooma. Usmii qofatan dubbanni natti fakkaata daafii fixe. Okay, ani yeroo hedduullee fan jaarsummaa akka kanatti ilaalamu yeroo jalqabaatiif keessa taa'ee ani kan beeku namni himannaa wal himatee erga jedhe jaarsatu jidduu namaa dubbata malee hundi isaa ofumaaf deebi'ee walitti deebisnee akkatti araaramuu kan danda'u nageenni ufii kennaa deebii walii deebifnee ka araaramuu danda'u waan namallee cinqinuuf silaa hin qabnu tureyyuu. Dhugaa dubbachuudhaaf obsaa akka argaa tanitti fuula isaa irraa kun hirribni itti jira. Nama biyya keessatti inni rafa hojii qaba hundi isaatu jechuudha. Isinii galee nullee hojii qabna. Kanaafuyyuu dubbii akka ijoollee nu harkaan godhina jara kenna wanni kaleessa badeetiin jira. Garuu gara fuulduraatti maal tolfannee akka deemnu irratti haasaamee dubbiin kun dhumatuudha qaba. Gabaabamatti wanni isin jechuu barbaadu nutillee dalagaa qabna waan ta'eef rafuu barbaanna. Obsaaleen akkasuma hundi isaatu hojii garagaraa qaba. Wanni jechuu barbaadu gabaabsee akkam dhuunfaa kiyyaatitti jechuudha. Tokkoffaa irratti bakka dogongora ta'etti wanni kuni dogongoraa gama lamaanii akka Oromootti nu qaanfachiise jedhee obsallee waan jiru guutuu dubbateetiin jira. Gabaabsadii dubbii kana wanni gootan tokko ijoollee walloo wanni irraa barbaannamu ijoollee walloo yoo gama jaraati namni qabameetiin kan bira jiraatu taate akka gadhiisan gama kennan immoo waan kana dhaabneetiin jira. Dheengadda aslii faa fidanii waan kana gaafuma jalqabaa ijoollee kana gadhiisaa waan isin bira jiru waan rabbi isinitti beeku jennaan hundi isaatinuu ijoollee kennallee wal dubbifnee keessa warra waliin beeynellee warri waan kana harkaa qabda warri waan kanallee dalagaa jirtan dhaabaa jennee mana kennaa barannee nama kuma ol irratti labsaatiin turre jechuu labsii kana fiigane. Kanaafuu gabaabsatii bira kutaa jenneetti ijoollee walloo immoo kaleessa fi'aadhallee waan akka qabnee namni nu bira hin jira ammaa gana nu bira jira waan jejjettu gasti irratti dhagaatiin turre yeroo gasti gas olii gaddeemnu jechuudha. Kanaafuyyuu akka wallootitti wanni kun yoo ka jiraatu taate akkasitti dubbadhaati nu bira jira jedhaati mucaa immoo kan mucaa miidhamee immoo mucaan miidhameetiin jira tokkoffaa lammaffaa irratti immoo mallayni isaallee irraa badeetiin jira waan ta'eef kan ammoo akka itti murteessitan akka itti wantoottan isin warra jaarsotaatu beeka. Kan xumuraa kiyya immoo wanni gochuu barbaadu isin barbaachisu tokko yoo jiraate dubbiin kun akka deebi'amu walitti hin kaane Oromoo jidduutti jechuudha. Wanni qaanii hagana ga'e kun akka Oromoo jidduutti hin kaaneef seera tumachuu qabdan namni itti gaafatama gama lamaarraa yoo fudhachuu danda'u akka gartee rakkinni kun yoo uumamullee ta'e wanni kun eessarraa akka uumamu hundee isaanii gartee yoo wanni kun uumame eenyu biratti akka wanni kun himatamu godhaatee waan kana gabaabsatee duraa cufaa jechuu barbaade. Dhumata hin caalan. Namni dubbanni hin jiru. Ingini waa gaafatuu fedha yoo wannaa jiraate obsa. Ayya. Kingi akka nama beektanitti namni isin bira jiru hin jira. Yaa namni nu bira jiru hin jira garuu namooti gadhiifamanillee ni jiran. Tokko hanga tokkollee waan gara asirii kanattillee hanga tokko namoota jijjiran gadhiisaa jennee hanga tokko himnee jirra. Waan jiru immoo nuti gadhiisaa jennaan nama gadhiisa ijoolleen keenya dubbiin guddisu ani ittillee amanaa ittillee gaafatama ni fudhadha. Kanaaf akkasii nuti Oromoodhaa dhimma hin qabnu ni gadhiisan jechuu kana wanti tokko wanni jiru hin jiru. Asuma kun amma ijoolleen meeqatu jira. Amma torbee tokko dura amma mucaan harargee tokkoo fi mucaan arsii tokko na bira dhufan calleessumaan na biratti oolan na bira darban jechuu. Kuni Oromoon Oromoodha waan ta'eef Oromoon Oromoodha. Waan kana finnee jirra tokko ani immoo wanti ndaammadu tokko ni jira dhaggeeffadha. Wanti ndaammadu akka ijoolleen kun nu arrabsine Afarsoo fi Usmeen